ka'anii jilbeeffatanii konkolaataa keessatti xiyyaara keessatti kophaa ofii nama wajjin immoo jiran waaqayyoon galateeffachuun waaqeffachuun ni danda'ama. Garuu tokkummaadhaan akka waldaatti walitti dhufnee guyyaa waaqayyoon waaqeffannu kana guyyaa warra kaanirraa adda isa taasisaa. Kanaaf obboleettii koo baga guyyaa har'aa kana geesse, kanaaf obboleessa koo baga guyyaa har'aa kana geesseetis walumaa gala baga guyyaa har'aa geessan. Waaqayyo waggaa isaa guutuu nu eegee, waggaa isaa guutuu nu eegee, ji'a 10 guutuu waaqayyo gooftaan nu eegee, akeeka diina keenya kaayyoof sagantaa diina keenya hundumaa karaatti hambisee kunoo guyyaa har'aa kana gaa nu geessisee ji'a 10 guutuu nu eegeetu har'a gaane hamilee guyyaa lammaffaa lakkoofsaa jirra. Kan lakkoofsaa kan keenyaatti kanaaf gaane waaqayyoof ulfinnaa ta'u bara araatti ce'uudhaaf ji'a 2 qofaatu nu hafa. Isa kanaaf galata isaa waaqayyo afuratu. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kana akkuma beeksisa irratti dhaga'amaa ture, akkuma anis torbee har'aa isinitti hime, isinillee karaa beeksisaa dhaggeeffattan guyyaa kadhannaa addaa itti waaqayyoon waliin kadhannudha. Guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Boleettiin amanuu qabda, boleessi koo amanuu qabda, amantoonni sirriitti amanuu qabdu. Egaan wanta jedhamtan qopheeffattanii jirtudha ni yaada. Waaqayyo mallattoodhaan, milikitaan, humnaan, dinqiidhaan guyyaa har'a gidduu keenyatti shin argama. Meesa kanaaf sagalee waaqayyo iddoo tokko dubbisee lallaba gabaabaa mata duree dinqiin waaqayyo siif in mul'ata kan jedhu irratti lallaba ergan dubbisee booddee sagalee waaqayyo nan dubbisaa akkas jedha. Egaa qophaa'aa boleette qophaa'i obboleessaa amantiidhaan guutame. Namni amantii hin qabne akka hin jiraan, namni hundumtuu amantiidhaan guutame. Ulfina waaqayyo akka nama arguuf ka'etti amantiidhaan guutame. Waan argite hin beekne argita, waan bira geesse hin beekne bira geessa, kan sii ta'e hin beekne sii ta'a, kan sii tole hin beekne sii tola. Waaqayyoon harka isaan, irree isaan, humna isaan, jabina isaan, dandeettii isaan, hafuura isaan, humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosin dinqiin waaqayyo siif mul'ata. Dinqiin waaqayyo sirratti mul'ata. Dinqiin waaqayyo dhimma kee irratti ni mul'ata. Kanaaf qophaa'ii amantiidhaan dhaggeeffadhu. Sagalee waaqayyo macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 jalqabee aga 7 kan jiru nan dubbisaa. Akkas jedha. Kutanni raajotaa gaaf tokko Elsaa'iidhaan kunoo iddoon nuyi si duratti itti wal geenyu baay'ee waan nutti dhiphateef adaraa tokkoon keenya gara Yordaanos dhaqnee dhaaba murree mana itti wal geenyu akka ijaarrannuuf tole nuuf jedhan. Innis dhaqaa isaaniin jedhe. Isaan keessaa inni tokko adaraa atis immoo nuyi garboota kee wajjin in dhaqxu jedhee inni immoo deebisee nan dhaqaa jedhe. Isaanii wajjin in dhaqe. Yommus isaan Yordaanos dhaqanii mukeetii muruu in jalqaban. Isaan keessaa tokko muka muruutti otoo jiru qarri qottoo itti buqqa'ee bishaan keessaa duraa in bu'e. Yommus iyyee wayyoo kaa yaa gooftaa koo kanaa immoo qottoo ergisaatii jedhe. Namni waaqayyoo immoo qixa kamiin keessa bu'ee jedhee in gaafate. Namichi qixa isaa isatti agarsiifnaan inni immoo muka cabsee bishaanichatti darbate. Bishaanichi qotticha ol baasee ofirratti akka baatu in godhe. Namichaanis fudhadhu jedhe. Yommus namichi hiixatee in fudhate jedha. Lakkoofsi 6 namni waaqayyo immoo hiixatee namni waaqayyo immoo qixa kamiin keessa bu'ee jedheen gaafate. Namichi
qixa isaa itti agarsiifnaan inni immoo muka cabsee bishaanichatti darbate. Bishaanichi qotticha ol baase ofirratti akka baatu in godhe. Namichaanis fudhadhu jedhe. Yommus namichi hiixatee fudhate jedha. Waaqayyoon kadhannee sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachuu ni jalqabna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, Waaqa turtee, Waaqa jirtuu, Waaqa dabartee bara baraan jiraattu, Waaqa barri gooftummaa kee, barri mootummaa kee daangaaf xumura hin qabne Waaqayyo keenya maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaa goonees galateeffannaa, guddaa goonees waaqeffannaa lolsi qabna. Galanni guddaan, ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ayyaanni kee nu baay'atennaan waan baay'ee dabarree har'a geenye. Gargaarsi kee nu wajjin taanaan waan baay'ee ceenee har'a geenye. Galaana rakkinaa hedduu ceeneerra. Danqaaf danqara diinni keenya kee hundumaa cabsinee har'a geenyeerra. Otoo diinni keenya irra ga'uu keenya hin eeyyamin yaa Waaqayyo Gooftaa akeekaaf kaayyoo isaa hundumaa maqaa keen, irree keen, olaantummaa keen diignee rukunnee har'a ga'uu dandeenyeerra. Galata qabna. Waa'ee keef lubbuun keenya galata qabdi. Waa'ee keef jireenyi keenya galata qaba. Manni keenya galata qaba. Waaqayyo maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Harka kee irratti boqonne, harka kee irratti haara galfanne, harka kee irratti nagaa arganne, harka kee irratti moo'icha arganne, harka kee irratti nama qixxaanne, harka kee irratti salphina keessaa ulfinatti baane, harka kee irratti yaa Waaqi irroon keenya guute, harka keetiin yaa Waaqi Gooftaa dadhabbinni keenya jabinatti geeddarameera. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Elammas yaa Waaqayyo Gooftaa si kadhanna. Sagalee kee maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nutti dubbadhu. Sagaleen kee sagalee moo'ichaati. Sagaleen kee sagalee fayyinaati. Sagaleen kee sagalee eebbaati. Sagaleen kee sagalee dukkana ibsuudha. Sagaleen kee sagalee du'aa kaasuudha. Sagaleen kee sagalee uumuu danda'uudha. Sagaleen kee sagalee yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya namaa jijjiiruudha. Ba'aa namarraa buusuudha. Sagalee kee dhaga'uudhaaf qophoofnee jirra. Dhorkaa tokko malee, dhowwaa tokko malee sagalee kee nutti dubbachuun maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fedhaaf jaalala kee unuuf haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin sabni qophaa'ee jiru kun yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kee dhaggeeffatu. Gurri isaa abanamu, lapheen isaa abanamu, jireenyi isaa abanamu. Saba kana gargaari. Ba'aan saba kanarraa haa konkolaatu. Ba'aan saba kanarraa kan rukutame haa ta'u. Gooftaa ayyaanaan, dibataan, humnaan saba kanarraa ati buufadhu nu gargaari. Hamaaf ammeenyi kan rukutame, kan diigame, kan galagale, kan cabe, kan salphate, kan karaattafe haa ta'u. Kanaaf yaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfina guddaadhaan gidduu keenyatti ati argami. Ila kunoo guyyaa har'aa kana yaa Waaqayyo Gooftaa kadhannaa addaa qabna jennee walitti himnee irratti qophoonee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma nuti akka kanaatti karoorfanne yaa Waaqa qajeelfama ati nuu laatteen, mul'ata ati nuu laatteen maqaa Yesuus Kiristoosiin akka addaatti guyyaa har'aa waldaa keenya keessatti argamuun fedhaaf jaalala kee unuuf haa ta'u. Obboleetti koratti humna addaan ati argami. Dinqii addaan ati argami. Fayyina addaan ati argami. Obboleessa koratti dinqii addaan, fayyina addaan, hiika addaan, hiikama addaan, kabaja addaan maqaa Gooftaan ibiddaan, dibataan, mul'ata guddaadhaan ati argami. Samiin abbanam, samiin abbanam, samiin abbanam, hidhaan haa hiikam, waanjoon haa cam, dukkan haa if, ulfinni kee gidduu keenya addeebi'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo Gooftaa jiraachuun kee nutti haa dhaga'amu. Mormiin lolli diinaa kamiyyuu kan rukutame, kan diigame haa ta'u. Ulfaadhu, eebbifame, galateeffame, kabajame maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Ameen, ameen. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaa dhageenyee Waaqayyoon kadhachuu itti fufna. Egaa bishaan keessan qopheeffattanii akka jirtan ni amanaa. Sagalee kana lallabee akkuma kadhachuu jalqabeen bishaan keessan fuutaniitu harka keessanitti qabattu jechuudha. Yeroo lallaba kana xumuree kadhachuu jalqabu isin immoo bishaan keessan qabattanii ol qabattu jechuudha. Yeroo gabaabaa sagalee Waaqayyoo wal wajjireetiin in dhageenya. Kutaan macaafa qulqulluu ani keessaa amma dubbise macaafa mootota isa lammaffaa boqonnaansaa 2 lakkoofsa 6 jalqabee ka jiruun dubbise.
macaafa mootota kana kan barreesse yeroo xiqqoo ishee waa'ee macaafa kanaa sheer isinii godhee isinii ireen hubannaa keessaniif akka tolutti beekumsaaf akka isiniif ta'utti boor akka ittiin tajaajiltaniif boor tajaajila keessan akka ittiin bareechattaniif akka ittiin sheep godhattaniidhaaf macaafni kunis akka inni keessummaa isinitti hin taaneef macaafni kun maalidha kan jedhu jireenyi keessanitti gaaffii akka hin taaneedhaaf wanta muraasa yeroo korraa kan ka'e erga isinii qoodee booddee gara pooyintii guyyaa lallabuuttan darba. Macaafi kun egaa macaafa mootota jedhameetu beekama. Macaafni kun macaafa gara ja'affaa irratti argama. Macaafi kakuu moofaa keessaa seera uumamaa achirraa jalqabee seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera leewwataa, seera keessa deebii, inni ja'affaan macaafa Iyyaasuu, inni torbaffaan macaafa abboota firdii, saddeettaffaan macaafa Ruuti, inni sagalaffaan macaafa Saamu'eel, lakkoofsaa, seera leewwataa, seera keessa deebii, inni ja'affaan macaafa Iyyaasuu, inni torbaffaan macaafa abboota firdii, saddeettaffaan macaafa Ruuti, inni sagalaffaan macaafa Saamu'eel, kurnaffaan macaafa moototaati. Innaa macaafa kurnaffaratti kan argamudha jechuudha. Kakuu moofaan macaafota 39 of keessaa yommuu qabaatu macaafni moototaa dhimma keessaa dubbii waaqayyo dhagaa jirru kun immoo kurnaffaa irratti argama jechuudha. Macaafa moototaa kan jedhameef egaa yeroo jalqabaatiif mootiin Israa'eliif yommuu moosifamedha. Amma kanaatti akka mootittis akka raajittis akka lubaattis tajaajilaa kan turan namoonni waaqayyoo turan. Fakkeenyaaf Museen barasaa keessaa akka mootiitti akka raajiitti akka lubaatti tajaajilaa ture. Darbee Iyyaasuun bakka bu'ees akka lubaatti akka raajiitti akka mootiitti tajaajilaa ni ture. Achi darbee bara abboota firdii keessas abboonni firdii an akka Simsoon faa, an akka Yiftaahii faa, an akka Geediyoon faa isaan kunis akkuma kanaatti tajaajilaa kan turanidha. Itti aansee gaanee bara abbootii firdii kana keessaa dhaloonni waaqayyoon hin beekne waggaa 300 walakkaadhaaf ka'ee waaqayyoon gaddisiisaa ture. Waaqayyoon immoo yoggaa isaan isa gaddisiisan yakka cubbuu yommuu isaan hojjetan waaqolii tolfamaa yommuu isaan waaqeffatan gara jalinaatti yommuu isaan goran dabarsee harka diinaatti, harka Filisxeemotaatti, harka warra Asooritti dabarsee kennaa ture, dabadabamaa turan. Wanta shanitu rooteeshinii isaan irratti wal jijjiiraa ture jechuudha. Inni kunis adaba ilaalchiseetu. Kanarraan kan ka'e waaqayyo gooftaan Saamu'eeliin isaaniif kenne. Barri Saamu'eel egaa bara waaqayyo itti aboosaa, aangoosaa, irreessaa mul'isaa ture, olaantummaasaa dinqiin baratti mul'achaa turedha. Kanaaf egaan Saamu'eel nama guddaa, raajii guddaa ture. Kanaaf akka raajittis, akka lubaattis, akka mootittis Israa'eliin gaggeessaa ture. Kanaaf egaa Israa'el hamma kanaatti amma Saamu'eelitti gamtaadhaan yookaan tokkummaadhaan bulaa turan. Gamtaadhaan waggaa 119 gamtaadhaan tokkummaadhaan bulaa turan. Sana booddee ijoolleen Saamu'eeliif dhalatan sun akka Saamu'eel namoota waaqayyoon sodaatan ta'uudha baatanii yakkatti cubbuutti goran. Kanarraan kan ka'e sabni Israa'el lakkinuuf mootiin moosisi malee hin ta'u jedhanii gaafa isaan gunguman Saamu'eelis waaqayyoodhaan gaafate. Sabi kunoo mootii naa moosisi jedhee gungummii kaasa rakkaman godhannaan kan sabichi jedhu godhiifi si tuffatan miti anaan tuffatan malee jedhe waaqayyo Saamu'eeliif deebii kenne. Achumaan Saamu'eel Saa'oliin moosisee jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura waggaa 150 irratti yeroo jalqabaaf mootii Israa'el ta'ee kan moosifame Saa'ol mootii isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf egaa macaafa kana keessatti kan argamu waa'ee moototaati. Heddumminaan kan mul'atu waa'ee moototaati. Mootota Israa'eliif mootota Yihudaati as keessatti bal'inaan kan dubbatamu. Bara mootota kana keessatti egaa bara mootota kana keessatti heddumminaan baratti raajonni muudaman, baratti raajonni dibamanii ka'an, baratti dinqiin waaqayyoonni gurguddaan Israa'el keessatti hojjetame, bara olaantummaan waaqayyoo itti mul'ate
bara akkasiiti jechuudha gaa. Macaaficha kan barreesse eessaa dhufe macaafichi eenyutu barreesse kan jedhuuf Ermiyaas akka barreessetu dubbatama. Ermiyaas raajichi akka barreessetu dubbatama. Kan inni barreeffame mootichi Yoo'aakiin erga du'ee booddee waan ta'eef kitaabni kun bara ari'atamaa keessaa biyya Baabiloon itti akka barreeffame in dubbatama. Kan inni barreeffame kan barreesse Ermiyaas, kan inni barreeffame barrisaa immoo bara ari'atamaa bara itti Baabiloon Israa'eloota boojite mootiin Baabiloon Nebukadnezar kan jedhamu Baabilooniin boojii fudhatee yookaan Israa'elootaan boojii biyya Baabiloonitti bara inni galche bara ari'atamaa biyya Baabiloonitti akka barreeffame tu ibsama jechuudha. Seenaan kun kan dubbatamu boojuu Baabiloon booddeedha. Seenaan kun garuu kan dubbatame boojuu Baabiloon booddeedha. Barri isaa bara 561ttidha. Mootota lammaffaa boqonnaa 25 lakkoofsa 27 irratti argachuu dandeessu. Bara seenaan kun itti raawwatame dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 1,023 hanga waggaa 594 walii galaa waggoota 429 keessa raawwatame. Seenaa waggoota 400 qaba jechuudha. Macaafni moototaa walumaa gala seenaan inni qabu seenaa waggoota 400 kan qabudha jechuudha. Seenaan moototaa dursa macaafa tokko qofa keessatti barreeffamee ture. Macaafni kun jalqabaa macaafa tokko ture. Mootota lammaffaa jedhamee hin qoodamne ture. Idduma tokkotti macaafa moototaa jedhamee beekama ture. Hayyoonni yookaan beektonni Yihuudootaa 70 sun yookaan Sabtu'aajent warra jedhaman beektota yookaan hayyoota Yihuudootaa jedhamu. Afaan bara'ammaan, afaan qaroomeen, afaan ammayyoomeen maal jennaa saayinsistoota jechuu dandeenya. Yeroo gara afaan Giriikitti hiikan jechuudha. Yeroo macaafa afaan Ibriffarraa gara afaan Giriikitti hiikan sanaa macaafa kana lamatti qoodan. Mootota tokkoffaa fi mootota lammaffaa jechuudhaan bakka lamatti qoodan. Maaliif qoodan kan jedhuufi poorshiniin isaa bal'aa waan ta'eef bakka lamatti qoodanii tokkoffaa lammaffaa kan jedhu moggaasa maqaa kennaniif jechuudha. Raajoonni baay'een kan ka'anii jabana moototaa keessaa jedhee isinitti meera. Kunis saba sanaaf mootota sana irratti raajii akka dubbataniif Waaqayyo bara sana keessaa raajota gurguddaa hin kaase. Saba sanaaf mootota bara sanaa keessatti raajii akka dubbataniif yommuu isaan irraa kaatan ifatanii akka deebisaniif fedha isaanii duukaa yookaan fedha namoota duukaa yommuu isaan bu'an lakkee bulchiifni kun yookaan manaajimentiin kun yookaan geggeessummaan keessan sirrii miti jedhanii gara yaada Waaqayyootti, gara karaa Waaqayyootti, gara kallattii Waaqayyootti akka isaan deebisaniif Waaqayyo dibee isaan kaasee jechuudha. Indirect kan gaggeessaa jiru bara sanaa mootonni saampiliidhumaaf haa ta'anu malee raajota Waaqayyo muudeedha jechuudha. Raajota Waaqayyo muudetu geggeessaa ture jechuudha. Isaan sun saampiliidhumaaf fooniin teessoo yommuu ta'an spiritually kan gaggeessu yaada Waaqayyo kan fidu gara mootota kanaatti, gara saba kanaatti karaan kun sirriidha, karaan kun sirrii miti, asiin deema, asiin hin deemina kan jedhu raajota Waaqayyo muudee kaasedha jechuudha. Kanaaf macaafa seenaa bara isa lammaffaa boqonnaa 36 akkuma lakkoofsa 15-16 Ermiyaas 25 tokko amma 11 too dubbiftan sirriitti gadi fageenyaan argachuullee ni dandeessu. Eeliyaasii fi Elsaa'iin akka Isaayaasii fi Mikiyaas, Oosiyaa fi Amoos, Sofaaniyaa, Ermiyaas kan ka'an bara mootota kanaa keessa ka'an jechuudha. Raajonni shanan kun dhageeffattanii raajonni shanan kun kan isaan ka'an Eeliyaasii fi Elsaa'iin ala Isaayaas fi Mikiyaas, Oosiyaa, Amoos, Sofaaniyaa, Ermiyaas kan ka'an baroota kana keessa jechuudha. Isa kana kan argattan macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa argachuu dandeessu. Qabxiin ijoo macaafa kanaa du'a Daawit jalqabee hanga boojuu Israa'elii fi Baabiloonitti kan jirudha. Bara duriitti namni mootii jedhamu
nama magaalaa tokko bulchuudhaa ture. Namni magaalaa tokko bulchuu mootii jedhama. Bara mootummaa Solomoon macaafa moototaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 gaafa dubbiftan sirriitti argattu hanga booji'amuu Israa'elootaatti seenaa mootota Israa'elii fi Yihuudaa kan dubbatudha. Tokkoffaa moototaa 12 lakkoofsa 2. Akkuma kana lammaffaa moototaa boqonnaa 17 sirriitti argachuu dandeessu. Hanga booji'amuu Yihuudootaatti seenaa mootota Yihuudaa hafanii kan dubbatudha jechuudha. Kanaaf macaafni moototaa kun gabaabaadhumatti isa kana fakkaata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan kana ergan jedhee booddee gara ergaa guyyaa har'aattan gabaabsee as deebi'a. Ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Dinqiin Waaqayyoo siif in mul'ata. Irra deebi'a. Dinqiin Waaqayyoo siif in mul'ata. Dinqiin Waaqayyoo siif in mul'ata. Namni ogeessiif namni amantii qabu yoona kana amantiidhaan kan isaa godhatee harka isaatti qabateera. Kan isaa godhatee kiisii isaa keessa, kan isaa godhatee akkaawuntii isaarra, kan isaa godhatee laphee isaa keessa, kan isaa godhatee dhimma isaarra kaawwateera. Nan dubbadha ammas dinqiin Waaqayyoo har'aa siif in mul'ata. Dinqiin Waaqayyoo siif in mul'ata. Irreen Waaqayyoo siif in mul'ata. Afurri Waaqayyoo siif in dhufa. Atis in jijjiiramta. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu afurri Waaqayyoo humnaan isarratti hin dhufe. Inni jijjiirame akka nama kan biraa in ta'e jedha. Yaa nama amantiidhaan na dhaggeeffachaa jirtu har'a dinqiin Waaqayyoo, argamuun Waaqayyoo, irreen Waaqayyoo, jabinni Waaqayyoo, dandeettiin Waaqayyoo, gaarummaan Waaqayyoo siif ni mul'ata. Dhimma keef ni mul'ata. Jireenya keef ni mul'ata. Afuura keef ni mul'ata. Carraa keef ni mul'ata. Hojii keef ni mul'ata. Bara keef ni mul'ata. Ba'uu keef ni mul'ata. Akkaawuntii keef ni mul'ata. Mul'ata keef ni mul'ata. Tajaajila keef ni mul'ata. Argitee kan hin beekne argu, bira geesse kan hin beekne bira ga'u, qabattee kan hin beekne qabachuu in jalqabda. Maqaa Yesuusiin sirratti abboomeera. Maqaa Yesuusiin sirratti abboomeera. Maqaa Yesuusiin sirratti abboomeera. In Jesus' name. Hallelujah. Roga Jonah Sota Pora Bagaladina. Yesus Kristus gooftaadha. Dinqiin Waaqayyoo sirratti ni mul'ata kan jedhudha. Egaa iddoo kanatti kutaan raajotaa gaaf tokko Elsaa'iidhaan kunoo iddoon nuyi si duratti walitti qabamnu kun, iddoon nuyi si duratti wal geenyu kun baay'ee nutti waan dhiphateef adaraa tokkoon keenya gara Yordaanos dhaqnee dhaabamurree mana itti wal geenyu akka ijaarannuuf tolanuuf jedhan. Iddoo kanatti maal argina? Mana waaqeffannaatu itti dhiphate. Mana waaqeffannaatu itti dhiphate. Sabni baay'achaa deeme, sabni dabalaa deeme, sabni dagaagaa deeme, hundumtuu baay'achaa dabalaa gaafa deemu manni isaan itti waaqeffatan, manni isaan itti wal ga'an, Elsaa'iin immoo iddoo isaan itti wal ga'an sanatti isaan tajaajila. Manni sun jalaatti dhiphate. Gaafa nama iddoo kaan dhaban, gaafa dhiphachuusaa argan, heddummina sabaa, heddummina namootaa gaafa arganii kaaniitu kutaan raajotaa maal godhu? mari'ataniitu manni kun bal'achuu qaba. Manni kun guddachuu qaba. Sabni kun rakkachuu qabu. Mana dhiphaa kee taa'ee sabni kun bal'atee taa'ee Waaqayyoon waaqeffachuu qaba. Namni Waaqayyoo Elsaa'iinis immoo rakkina tokko malee tajaajilotutti jiraniitu mari'atan. Kanaaf maal godhare jedhani. Kanaaf gara Yordaanositti laga Yordaanos dhaqnee caakkaa Yordaanos gama jiru sana keessaa dhaabamurree yookaan immoo muka murree mana bal'ifne ijaarra. Mana waaqeffannaa hin bal'ifna. Mana waldaa kana hin bal'ifna. Bal'achuu qaba, dagaaguu qaba, guddachuu qaba jedhaniitu mari'atan. Erga mari'atanii booddee nama Waaqayyoo mariisisan akkas jedhan, eela kunoo manni itti nuti si duratti wal geenyu kun baay'ee Waaqayyo gooftaan machaa milkooftamaa kan jiru qabatan. Elsaa'is akkas jedhe, dhaqaa muraa tole isaaniif jedhe in eeyyameef. Egaan baraka kumoofaa keessaa sabni tajaajilaasaa baay'ee kabaja, tajaajilaasaa baay'ee ulfeessaa, tajaajilaasaaf baay'ee iddoo kennaa, tajaajilaasaa baay'ee in gaafata. Kanaaf
hin gaafatan. Maaliif nama waaqayyooti waan ta'eedhaaf waaqayyotittiin dhimma ba'a, waaqayyotittiin dubbata, waaqayyotittiin hojjeta, waaqayyotu ittiin irreessaa mul'isa waan ta'eedhaaf eeyyama gaafatan. Innis ni eeyyameef dhaqaa jedhan. Akka bara keenya bara kakuu haaraa kana keessa namni wal salphisu hin jalqabne. Amma koo namni nama waaqayyoo hin kabaju. Namni garuu nama waaqayyo yoo kabaje waaqayyo isa kabaja. Manasaa, dhalasaa, barasaa, ba'uusaa, galuusaa, ta'uusaa, ka'uusaa hin kabaja. Sababni isaa nama waaqayyo kabaju jechuun waaqayyoof ulfina kennuudha. Qodaan kun qodaa waaqayyooti waan ta'eedhaaf kan waame, kan dibe, kan kaa'e akka tajaajiluudhaaf ittiin kan mul'atu waaqayyo waan ta'eedhaaf Yesuus Kiristoos gooftaan. Kanaaf Elsaan eeyyamee fi dhaqaa ittiin jedheen. Nam tokko isaan keessaa akka jedheen maaloo adaraa atis otoo nu wajjin dhaqxee maal ta'a isaatiin jedhe jennaan Elsaayi namni waaqayyo akka jedhe tole nan dhaqa sin duukaa jedhe. Kanaaf wal fudhataniitu doniidhaan qajeelanii dhaqanii caakkicha bira yommuu ga'an ce'anii caakkicha bira yommuu ga'an kan isaan muran galaana qarqaraatiiti muka muru galaana qarqara ila cinaa isaanii galaana guddaa jira, galaana bal'aa jira. Galaanichi Yordaanosidha. Yordaanos kun galaana guddaadha. Yordaanos jechuun galaana dambali'aa deemu, galaana guutee maniisaadhaan galawu jechuudha. Kanaaf guutuudha. Kanaaf inni tokko keessaa otoo muka muru qarri qottoo buqqa'eetu furguggifamee dhaqee qaxxalamaan bishaanii yookaan galaanichaa jalaa bu'e. Qottoo kana immoo ergifateetu fudhatee dhaqeera kan isaa miti. Qottoon bara sana keessaa baay'ee mi'aadha. Iddoo guddaa kan qabudha. Kanaaf namni namaan ergisu namni namaaf hin laatu. Yoo laate iyyuu yoo ergise iyyuu xinqaaqeedhaan yoom deebista? Sa'aatii meeqatti deebista? Akkamitti deebista? Jedheetu itti laata. Dafi qottoo kana naafin jedheetu in kenna. Inni harkaa fuudhus piroomisii galee fi waadaa galee fi amman fidadhee kakatee meeqatti sagadeetu harkaa fudhata waan ta'eedhaaf fudhateetu adeemaa jira. Kanaaf utuu muraa jiru gaafa qottoon isaa sun bishaan keessa jalaate bu'u baay'ee dhiphate, baay'ee raafame, baay'ee cinqame, baay'ee gadde, baay'ee boo'e, waan qabu, waan gadhiisu, waan jedhu, waan dhiisu wallaale. Maal jedheen deebi'eetti gala? Maal jedheen biyyatti gala? Maal jedheen ollaa kootti gala? Namichaan maalan jedhagaa? Eessaan fida? Bituudhaaf qabeenyan qabu. Eessaa qottoon kun guddiidha. Qottoon kun baay'ee mi'aadha. Namni salphaan in argatu akka salphaattis in argamu. Maalan godhaneetu hin raafame, in dhiphate. Sana booddee akka jedhe nama waaqayyooti qottoon koo qarri isaa buqqee bishaan keessa bu'e. Kanaayyuu qottoo ergisaati. Otoo kan koo ta'e homaa miti. Otoo kan koo ta'e rakkoon qabu ture. Qottoo ergisaati. Maalan maladha? Maal naaf wayya jedheetu Elsaayitti mate. Inni dhiphate baay'ee in muddame. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni har'a murdamaa jirtu, namni har'a rakkataa jirtu, namni har'a dhiphataa jirtu maalan godha jettee dhimmi kee humna keetii ol ta'e, rakkinni kee humna keetii ol ta'e wal'aansoo keessa kan jirtu, wal'aansoo qabamaa kan jirtu, hafuuraan wal'aansoo qabamaa kan jirtu, fooniin wal'aansoo qabamaa kan jirtu, carraan kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, gaa'illi kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, eebbi kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, karoorri kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, maatiin kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, zariin kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, sammuun kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, jireenyi kee wal'aansoo qabamaa kan jiru, dhiphataa kan jirtu, nagaa dhabaa kan jirtu, boo'aa kan jirtu, gaddaa kan jirtu, waan gootu wallaaltee kan jirtu, waan qabdu waan gadhiiftu wallaaltee kan jirtu, guyyaan kan sitti dukkanaa'e, halkan irriba kan dhabde, karaan kan si jalaa bade, falli kan si jalaa bade, malli kan si jalaa bade yoo jiraatte humna dhabde, lallaaftee, mudhuktee kan jirtu yoo jiraatte, abdiin si qitee kan jiru yoo jiraatte, ergaan si qaba, ergaan si fidee dhufeera. Dinqiin waaqayyoo dhimma keeratti hin mul'ata. Dinqiin waaqayyoo jireenya keeratti hin mul'ata. Inni si jalaa dhokate shin argama, inni dukkanaa'e shin ifa, inni wal